footoo isin barbaachisu akkasuma hordoftoota kiyya viidiyoo isin barbaachisu kan bilbila keessan keessaa galaarii keessan keessaa isin jalaa haqame salphatti haala ittiin deeffachuu dandeessan osoo appilikeeshinii tokkoon fayyadamne gileerii keessan keessa seenuudhaan haala itti dubbifatan isinitti agarsiisa. Suuraas ta'e viidiyoon san kan ji'a kana keessaa qabame qofa haa ta'u. Duraan dursee egaa gileerii kana keessa erga dhufuudhaan haala kanaan mallattoo sarara sadiinii gara gadii kana gattuquudhaan hordoftoota kiyya ergasii tirash hajuu kana gattuquudhaan haala kanaan hordoftoota kiyya viidiyoo footoo wantoota isin jala haqame kan deeffachuu barbaadan san salphatti iddoo kana keessaa argachuu dandeessan. Amma suuraa 16 fi viidiyoo 65 kan inni haqe salphatti deeffachuu danda'a jechuudha. Duraan dursee amma fakkeenya viidiyoo kana deeffachuu fedhe kana jala haqamee jiru san restore hajuu gara gadii kanatti gattuqa erga viidiyoo barbaadu san gattuqe ergasii mallattoo restore jilloo kana gattuqnaan direct net naa deebi'a jechuudha. Haala kanaan viidiyoon san haala kanaan yoon haquu barbaade immoo leetii kanaan tuqa ni dhabamaa jechuudha. Tola hordoftoota kiyya fayyadama. Tikkoota kanaa qabadhee waan isin dhiyaadhuuf immoo like godhuun dagatinaadha, share godhuun dagatinaa, waan isin galiin jiraannan immoo koomeentii irra naa kaa'uun dagatinaadha. Yeroo gaarii qabaadhaa turtii gaarii galatooma.